Harka fuunee kam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii odeessaalee keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra. Qopheessee dhiyeessuun kan isin faana turu sana boonnoo waa beekuuti. Isin hanga xumura sagantaa kiyyaatti kana faana turtan kabajaan isin affeera. Humnoonni mootummaa Itoophiyaa opereeshinii waraanaa haaraa waraana bilisummaa Oromoo irratti geggeessuuf akka jiran odeeffannoo miliqee ba'es ifoomsee jira. Waa'ee kanaa wantoota qindeeffanne irraa isin biraan geenya. Humni fiinxaleessaa faannoo aleellaa lammiilee Agaw irratti raawwateen manneen jireenyaa 6,600 waggaa gubuu namoota 120 walimmoo ajjeesuun saasee himameeti jira. Qindeeffanne irraa kanas isin biraan geenya. Kabaji ayyaana fiichee cambalaalaa bifa haaraan kabajamuun isaas beekameeti jira. Aangoonni Somaalilaandii fi Puuntlaand akeekkachiisa Somaaliyaan waajjiraalee qoonsilaa Itoophiyaa cufuuf kennite kuffisuun isaaniis dhagahameeti jira. Irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii. Humnoonni mootummaa Itoophiyaa opereeshinii waraanaa haaraa waraana bilisummaa Oromoo irratti geggeessuuf akka jiran odeeffannoon miliqee ba'e ifoomseeti jira. Mootummaan Itoophiyaa erga waggaa 5 yeroo 1000maaf waraana bilisummaa Oromoo balleessa jechuun opereeshinii uummata keenya fixee geggeessuun isaa ni yaadatama. Akka maddi keenya ifoomsetti waraanni mootummaa godinaalee lixaa keessatti opereeshinii bifa haaraan geggeessuuf akka jiru himamaa jira. Maddi odeeffannoo keenya akka himetti aanaalee kanneen akka aanaa Najjoo, aanaa Mana Sibuu, aanaa Lata Sibuu, aanaa Qilxukaarraa, aanaa Jaarsoo fi aanaa Baabboo Gambeelitti qaamoleen mootummaa opereeshiniin bifa haaraan akka geggeeffamuuf ajaji darbuu maddeen keenya naannicharraa ifoomsanii jiru. Opereeshinii kana keessatti qaamoleen nageenyaa mootummaa godinaalee kibba lixa Oromiyaa, godinaalee lixa Oromiyaa akkasumas godinaalee kibba Oromiyaa keessatti torbanoota darban duras bakkoota garaagaraatti geggeessuun isaanii ni beekama. Kanaanis waraanni bilisummaa Oromoo aleellaawwan isaanii irratti raawwateef gara magaalaa yookaan gara qe'ee jireenya hawaasaa deebuudhaan hawaasa nagaa dararaa ajjeesaa fi manneen jireenyaa gubaa akka turan gabaasuun keenya ni yaadatama. Opereeshinii waraanaa kibba Oromiyaa naannoo Gujii keessatti geggeeffameen manneen jireenyaa namoota hedduu akka gubatee fi namoonni akka ajjeefaman baruun danda'ameeti jira. Akkasumas Shawaa kibba lixaa Ammayyaa fi Tolee keessatti namoonni 20 ol torban darbe keessa waraana mootummaatiin akka ajjeefaman gabaasuun keenya kan yaadatamudha. Yeroo ammaa kanas qaamoleen mootummaa godinaalee lixa Oromiyaa keessatti opereeshinii haaraa geggeessuudhaaf guyyaa kaleessaatii ka'ee labsiin akka darbee jiru maddeen keenya bakkicha irraa nuuf ifoomsanii jiru. Kana malees Shawaa ba'aa aanaa Boosetti keessatti humnoonni mootummaa manneen jireenyaa hawaasaa hedduu gubuun barbadeessuun himameera. Qaamoleen mootummaa kunneen maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun qabeenya uummataa gubuun lubbuu namootaas baasaa akka jiran gabaasuun keenya ni yaadatama. Mootummaan Bilxiginnaa bakkoota hedduutti maqaa labsii shanee balleessu jedhuun ilmaan Oromoo hedduu ajjeesaa jira. Humni fiinxaleessaa faannoo aleellaa lammiilee Agaw irratti raawwateen manneen jireenyaa 6,600 waggaa gubuu namoota 120 ol ajjeesuun isaa himamee jira. Humni fiinxaleessaa faannoo Amaaraa aleellaa lammiilee Agaw irratti raawwateen lubbuu namaaf qabeenyaa hedduu balleessuun isaa himameeti jira. Erga mootummaan Bilxiginnaa aangoo qabatee booda gareen mankaraarsaan Amaaraa faannoon aleellaa sabaaf sablammoota naannoo Amaaraa keessa jiran irratti raawwataa jiraachuun isaas ni yaadatama. Kanaanis gareen kun gandoota Agaw, Ambalaa, Ayyoo Gogusaa fi gandoota aanaa Zigaa hundumaa keessatti argaman walumaa galatti manneen jireenyaa 6,600 ol barbadeessuu fi lubbuu namoota 120 ol balleessuun isaas beekamee jira. Aanaaleen godina Agaw irra caalaan isaanii qaamolee fiinxaleeyyii Amaaraa kanneen kan jalaa barbadaan hoggaa ta'u walumaa galatti lammiileen Agaw 33,380 qe'ee isaaniirraa buqqa'uun gandoota biroo keessatti qubatanii akka jiran ragaan ba'e ni mul'isa. Gareen faannoo Amaaraa deeggarsa mootummaa federaalaa fi naannoo Amaaraatiin of ijaaruun kan hidhate hoggaa ta'u yeroo ammaa madda rakkoo biyyattii ta'aa jira. Gareen kun lammiilee Agawoon alatti ilmaan Oromoo Walloo irratti aleellaa baneen namoota hedduu ajjeesuun qabeenya hedduu mancaasuun isaas kan beekamudha. Humni hidhate kun faannoon daangaalee naannichaa cabsee ce'uun aleellaa raawwataa jiruun lubbuu namoota hedduu baasaa jira. Guyyoota muraasa dura aleellaa barattoota qormaata
fudhachaa jiran irratti raawwateen lubbuu barataa tokko balleessuunis barattoota 27 immoo madeessuun isaaniis kan beekamudha. Walumaa galatti gareen fiinxaleessaa Amaaraa waggoota muraasa dura mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Amaaraatiin deeggaramaa turan yeroo ammaa madda rakkoosa olaanaa biyyattii ta'uudhaan lubbuu lammiilee biyyattii balleessaa jiru. Godaalee addaa saboota biroo naannoo Amaaraa keessatti argaman kanneen akka Qibaant, Agao, Shinashaa, Hawwii, Walloo Oromoo akkasumas naannoo Tigraay wajjinis yeroo garagaraatti tuttuqaa'umuudhaan gareen kun balaa garagaraa geessisaa tureera. Daangaa Sudaan cabsuudhaan lammiilee Sudaan irrattis ajjechaa raawwachuu isaatiin biyyoonni lamaan sadarkaa walitti gaarreeffannaa irra ga'anii akka turanis kan yaadatamudha. Gareen fiinxaleessaa Faannoo Amaaraa kun yeroo ammaa biyyattii keessatti gooleemsa guddaa uumuudhaan madda rakkoo biyyattii ta'ee jira. Kabaji ayyaana fiichee cambalaalaa haala bareedaa ta'een kabajamee ooleeti jira. Qaroomina kush keessatti bu'aan sabni Sidaamaa fide isa olaanaa ta'uun isaanii beekama. Uummanni Sidaamaa duudhaan mataasaa fi lakkoofsa baraa kan ta'e kan mataasaa kan qabudha. Saba Sidaamaa biratti ija jaalalaa fi kabajaan kan ilaalamu ayyaanni fiichee cambalaalaa guyyaa har'aa bakka qaamoleen dhimmi isaa ilaallatu argamanitti hawaasa naannichaan kabajamee ooleeti jira. Cambalaalaan kan nagaa fi jaalalaa akkasumas qabeenya saboota kush hundaa akka ta'e hirmaattonni dubbatan yeroo ammaa kanas fiichee cambalaalaan uummata Sidaamaa bira darbee ayyaana sabootni kush kabajan irreechatti aanee ayyaana isa guddaa ta'eeti jira. Caasaaleen mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi naannolee ayyaanicha irratti argamuun haasawwa siyaasaa ayyaanicha ni ilaallanne godhan kabajaa fi ulfina ayyaanichaaf laatamu akka hin balleessineefis sodaatamaati jira. Caasaaleen mootummaa tokko tokko bakkichatti argamuun haasawwa ayyaanicha ni ilaallanne dubbachuun ergaa paartii isaanii hoggaa dabarsanis ni mul'ata. Kanaanis guyyaa ayyaanni fiichee cambalaalaa uummata Sidaamaa biratti kabajaa fi jaalala olaanaa qabu. Kabajamuu isaatiinis nutis baga geessan ayyaana gaarii isaaniin jenna. Aangaa'onni Somaalilaandii fi Puuntlaandii akeekkachiisa Somaaliyaan waajjiraalee qoonsilaa Itoophiyaa cufuuf kennite kuffisanii jiru. Deettaan ministeera dhimma alaa Somaalilaand Ambaasaadder Roodaa Ilmii fi ministeerri odeeffannoo bulchiinsa Puuntlaand Mahamuud Adidiidir akeekkachiisa mootummaan federaalaa Somaaliyaa qoonsilaa Itoophiyaa magaalaa guddoo Somaalilaand Hargeysaa fi magaalaa guddoo Puuntlaand Gaarwee keessatti argaman akka cufuuf kenne kufa taasisanii jiru. Eeggadda mootummaan Somaaliyaatti Ambaasaaddarri Itoophiyaa Muktaar Mahammad waaree sa'aatii 72 keessatti Somaaliyaa gadi dhiisanii akka ba'an ajaja kan dabarsite hoggaa ta'u ambaasaadara biyyattii Finfinnee argamus mariif gara Moqaadishootti akka deebi'an waamuun ishee ni yaadatama. Kana malees Soomaaliyaan qoonsilaa Itoophiyaa magaalaa Hargeysaa fi Gaarweetti argaman guyyoota 7 keessatti akka cufaman ajaji darbuu isaa labsameetii ture. Haa ta'u malee deettaa ministeera dhimma alaa Somaalilaand Ambaasaadder Roodaa Ilmii gaaffiif deebii gabaasa VOA Somaalii waliin taasisaniin murteen Somaaliyaa abjuu guyyaa irratti kan hundaa'ee fi faayidaa kan hin qabnedha jechuun isaanis dubbatameera. Haaluma wal fakkaatu ministeera odeeffannoo bulchiinsa Puuntlaand Mahamuud Ayid mootummaan Somaaliyaa qoonsilaa Itoophiyaa Gaarweetti argamu cufuuf aangoo hin qabus jedhaniiru. Kana malees mootummaan Somaaliyaa naannoo ofii isaatiin bulchine keessatti murtoo akkasii dabarsuun isaas faayidaa hin qabu jedhaniiru. Puuntlaand akkuma Somaalilaand biyya hanga tokko ofiin of bulchuuf yaalaa jirtudha. Ayyaani kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork odeessaaleen keenya kan guyyaa irratti qabanne kanneen hangasii turanii qopheessee dhiyeessuun kan isin faana ture Boonnoo waa beekote. Asinis qophiileen keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'aniif toora YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoork subscribe, share, like gochuun dagatinaa isinii jenna. Wanta nu daawwattaniif galatooma.